ورحمة الله وبركاته. وكم تقبل يوم بقى جرا كان سنة جتا إيفا ما كان سنة رابط ni ho وقتي وان تي فيديو ورابو نافمي جتو akkasumallee har'a nyaatamee jalqaba irratti isinitti in argisiifne asumatti isinitti immoo bakka kana isin fidame waan kanan beektu miti abbaa faa warra taatanitti warra kanas immoo beektu hojjechuu baattanii jechaadha. Akkasumallee kun guggub jedhama. Guggubii kana baay'inaanii mashuu isaa hojjetama. Akkasumallee xariiqaa biraatiinis hojjetamuu ni danda'a. Garuu rubiyaaniin akkamitti akka nazzafamu isinitti argisiisee jira akkaataa itti qulqulleessan jechaadha kanaan dura. Kun immoo amma argitanii bahara keessaa yogguu ba'u awwaara fudhatee dhufa. Gizee awwaara fudhatu gaan beektu suniyyuu awwaaraan gizee dhufu sirriitti miicuu qabdu jechaadha sodaattanii. Amma kun amma too biyya keenya ta'e nuti hin baqanna. Kan akkatti ilaa dhufan bahara keessaa jarrinnaa fidan akkanatti dhufa. Kuni duudaadha jechaadha laalitanii kun akkatti walitti qabatee duudaa fakkaata akkatti bantanii iddoo kana awwaara hedduutu ka'ee asiin dhiqee nama sirriitti loomiidhaaf khaliidhaan dhiqee kaasee jechaadha asii qulqulleessitu awwaarri keerraa deema. Sana booda akkasitti qulqulleessitanii kaatanii maal gootu yoo machuu hin taane egaa kun amma akka saaloonaatti hojjechuuf kan jira saaloonaa yookaan fi kireema xabuqaan walitti qabee jechaadha. Dhiqxanii erga qulqulleessitanii booda bishaan baasan nuyyuu bishaan isaa kana distiidhuma goggogaatti abiddarraa abidda qanastanii irra keessanii nashaftu jechaadha yaaniin qoorsitu. Sana booda inni fixata bishaan jalaa yogguu inni fixatee jedhe akkanumatti deebiftanii fooliinis irraa bada. Fooliin isaallee akka hin dhufne irraa bada jechaadha. Loomiidhaan bitaan argatanii bunni ta'ee jira amma akkasitti qoorsee jira. Sana booda waan akkaataan itti immoo hamsaasaa hojjedhe isinitti hima. Bakka kanatti kun amma jaayiza godhee jira. Jalqaba shunkurtiidha. Shunkurtii sharaa yookaan dheerinaan akkatti babbaqaskee zibdaa yoo feetan zayitiidhaan hojjechuu ni dandeessu. Asitti immoo zibdaan hojjedhe zibdaadhaan shunkurtiin innaa bunni ta'ee xiqqoo diimatee jedhe. Sana booda gijinbila qullubbii akka manaatiga. Warri qullubbiis gijinbilas hin barbaanne hojjechuu ni dandeessu. Akkasitti itti naqxu. Sana booda gijinbila qullubbii filfil yookaan fi qaara xiqqoo nama gubdu wajjiniini khallaaxaa godhee edda shunkurtiin fi zibdaa yookaan zayitii wal fudhatee itti naqee sana booda qimamii hedduu hin barbaadu jechaadha. Kun qimamiin kansaa waan feetanii mashwisi waan barbaadan hojjettu kuni arabiffaan isin jira maktuumni isaa kun tandurii masallaa kanaa jechaadha. Tandurii masallaan kun waa hunda of keessaa qaba. Dijaajanis waan feetanii nulla hamlu hedduu hojjechuu ni dandeessu jechaadha. Kanaaf kana tokkoon itti naqa kortinii keessaa baasee itti naqee jira. Kun ammoo waa hunda soogidda siin qaba. Soogidda itti naqu waan takka qimamii takka hin barbaadu kanatti naqnanii jechaadha. Qullubbii gijinbila qimamii kana sana booda timaatimii habbaa jechuun gaa akkatti sharaa gootanii gurdiftanii jechaadha. Mummurtanii fidanii itti naqxu qolollaatii sanatti jechaadha. Sana booda ammas deebistanii loomii kun kachappi kana tokko isaan itti naqee maaliif guddaadha ammallee rubiyaan waan jiruuf jechaadha. Isin amma feetan amma isin gootti naqu. Kunis indoo fuuddiidha. Akkuma qaarati xiqqoo nama gubaa itti naqee bagdoonasiini dhiqee mummuree itti naqe. Sana booda maaliin godhe khallaaxa hamsaa kana hunda isaa kan inni wal fudhachiisee ture khallaaxatti deebisee bulleessee jechaadha. Khallaaxa jechaan nan daakee erga daakee booda deebisee kan amma abidda irratti deebisee jira. Soogidda hin barbaadu mataa isaatiif qimamiin hin qaba waan ta'eef jechaadha. Amma maaliin godhaa kunoo kireema xabuqa mokoroonii kan hojjettamu jechaadha. Isatti naqaa jechaadha. Isa tokko isaatti naqachuuf jira. Kasila gubee jirullee yoo qaaraan wanti hin bada jechaadha kun itti naminaani. Egaa mogoti ho'aa kana nyaata hojjechuun ni ulfaata. Kanaaf jalqaba irraa kaasee isin waraabne jechaadha. Amma kumaan isinitti sagalee koo dhaggeeffattanii warri nyaata hojjettan hojjechuu ni dandeessu. Mashwii qofaa miti gubgubiin kan hojjetamu jechaadha. Akka saaloonaattis ni nyaatama. Amma argitanii kaakisila diimatee jiru sun amma gubaan sun irraa badee jira.
kun immoo kireema kan abiddarra hedduu tursiisuun barbaadu. Gubgubii kana daqiiqaa meeqan tursiisitan daqiiqaa 10 sana booda kuno dora boqqolloo jechaadha. Kana yeroo qorraati baay'inaan kan nyaatamu akkatti qophaa'ee alatti fuudhanii nyaatu. Ammas ho'aa wala qorraan hin jiru gaasitti. Kas ta'ee jira. Sadeessatti naqa. Otoo boqqolloon fa'aa mukumaan jiraate isa keessa bu'uusni akkasitti fudhatanii bahu. Amma abiddan itti dabalata. Gadi jaanis hin nyaatti jedhe nama qofan. Ani nyaadhu maaliif yaani fedhiidhuma kooti malee wanti ta'e osoo hin taane. Amma kun immoo rubiyaana. Rubiyaana akkaataa itti qulqulleessan isinitti himee jira. Rubiyaana kanaan dura isinitti himee jira akkaataa itti qulqulleeffamu. Amma kun loomiidhaa fi kan kurkumiidhaanii irdii jechaadha dhiqeen jira. Argaa jirtu miti lafa akka ittiin sanatti dhaqamee jechaadha akkaataa itti baay'ee bakka kanaa jechaadha. Yoo karaa kanaan fakkeenyaaf karaa kanaanii keessoo isaa kanaanii akkana tarsaaftanii in xixiqqata. Kun amma akka boqqolloo xaaxeetti xaaxa'ee jira akka fandiishaa sanatti jechaadha akkatti. Kun immoo daqiiqaa 5 qofa abiddarra daqiiqaa 5 eeguu irraa fuudhuudhaa ta'uun daqiiqaa 5 qofa amma dhiqee qulqulleessee jira laata. Qulqulleessee zafee loomiidhaan jira. Sana booda akkasitti dhuma daqiiqaa 5 qofa tursiisa. Kan ammoo daqiiqaa 10 jira lama walitti yaa salaam. Akkasii amma irratti naquuf jira. Baharri biyya keenyaa kan akkana qabaala. Amma keessa waan qulqulleessee bishaan isaa achitti fixachiiseef bishaan hin godhatu diimatee jira. Dura argamaa magaalaa kan isa kanarraa jechuudha. Nan deeman jedhe kana jirtu jedhe garuu immoo biyya namaatti wanti hin baramne hin jiru. Ni baratamu wanta jiru jechuudha. Akkasii kanarraa fudhachiisudha. Yaa salaam daqiiqaa 10 qofa tursiise sana booda ani qimaami isaa duraan ilaale. Amma laalaa jira. Warri viidiyoo koolaalta fadichaan kan hojjetti yoo jettanii kun kanas hin hojjetama kun taa'anii nyaachuun hin jiru biyya nama. Mudhii iddaa kootta warra nyaatu hojjechuudhaaf qophooftan. Ani hojjedhu waan sodaadhaa waan akkanaa jechuun hin jirudha. Harroostoo hojjettanii beektu oola. Video koo jala jira oolaa jira jechaadha osoo akka Saa'udiitti jechaadha. Akka daqiiqaa saduraanii miti kan lakkaa'amu mala daqiiqaa si amma kun ammanni tanta kattakuu jalqabe kanaa kaasee lakkaa'a. Aboo daqiiqaa 10 yoo guute Rubiyaan itti naqaa nagaatti hojii nama cinqamu illan akkasii turtii gaarii.